buufanni fi terminaalli Dirree Dhawaa birrii biiliyoona 3.3 ijaaramee bifamuun tajaajila kennuu eegale. Buufatichi lafa hektaara 34.1 irratti dhaabbata ijaarsaa Chaayinaa CCECC jedhamuun kan ijaaramedha. Buufanni Dirree Dhawaa kanaan dura lafa hektaara 0.5 ergisaadhaan geejjiba baaburaa Itiyoo Jibuutii irraa argate irratti tajaajila kennaa turuun isaa gabaafameera. Buufanni fi terminaalichi sochii daldala alaa fi galii sadarkaa olaanaan guddisuudhaan guddina dinagdee gama maraaf gahee olaanaa akka qabutu eerame. Buufatichi yeroo tokkotti bakka konkolaattota 140 dhaabsisu qabaachuun isaa fi mankuusaa meeshaalee akkasumas sarara daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii waliin kan wal quunnamsiifame ta'uunis himameera. Saganticha irratti asxaan haaraan dhaabbata tajaajila geejjibaa galaanaa fi loojistiksii Itiyoophiyaas ifoomeera. Buufataaf terminaala kana eebbisuudhaan hojii kan eegalchiisan ministeera maallaqaa obbo Ahmed Shidee hojii raawwachiisaa olaanaa dhaabbata tajaajila geejjiba galaanaa fi loojistiksii fi kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa akka ta'anis Faana Broadcasting Corporate gabaaseera. Yaa'ini 36ffaa dureewwan gamtaa Afrikaa fi yaa'ina 42ffaa hojii raawwachiistota gamtichaa bara faranjoota guraandhala 15 fi hanga 19 bara 2023 Finfinneetti taa'amuuf qophiin taasifamaa jiraachuun himame. Qophii duraa yaa'ichaaf taasifamaa jiru ilaalchisee ministeera dhimma alaa, ministeerri tuurizimii, koreen qophii biyyaalessaa fi bakka buutota hoteelotaa waliin mari'atameera. Ministeerri deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Birtukaan Ayyaanoo keessummoota Finfinnee dhufan haala maqaa gaarii Itiyoophiyaa gituun simachuuf qophii olaanaan taasifamaa jiraachuu himaniiru. Biyyattiin yaa'ii waliigaltee nageenyaa booda keessummeessituu waan taateef haala maqaa gaarii biyyattii calaqqisiisuun qophiin damee hedduudhaan taasifamaa akka jirus himaniiru. Hoteelonni keessummoota yaa'ichaa fi dhufan wayitaa keessummeessan itti gaafatamummaa dachaa Itiyoophiyaa fi Afrikaa akka bahatan waamicha dhiyeessaniiru. Ministeerri deetaan ministeera tuurizimii Salaamaawit Daawit Gamasaaniitiin haala kanaan duraarraa fooyyee qabuun keessummeessuudhaaf qophiin taasifamaa akka jiru himaniiru. Itiyoophiyaan qabeenya tuurizimii qabduun qixa fayyadamoo akka hin taane kan himanne addee Salaamaawit carraa yaa'icha dhufuu fayyadamuudhaaf qophiin taasifamaa akka jirudha kan eeran. Ministeerri barnootaa manneen barnootaa naannolee Amaaraa fi Affaaritti sababa waraanaatiin miidhaman deebisanii ijaaruudhaaf hojii eegalchiise. Naannolee Amaaraa fi Affaaritti manneen barnootaa 3,300tu sababa waraanaatiin manca'e. Manneen barnootaa kanneen deebisanii ijaaruudhaaf marsaa jalqabaatiin manneen barnootaa sadarkaa isaanii eeggatan mijataa ta'anii fi qulqullina barnootaa mirkaneessuu danda'an 71 ijaarsisuudhaaf dhaabbilee ijaarsaa 55 fi gorsitoota waliin walii galtee raawwachuun hojiin eegalamuusaa ministeera barnootaa Profeesar Birhaanuu Naggaa himaniiru. Manneen barnootaa ijaaraman kunneen bajataa ramadameen yeroo karoorfameef keessatti hojjetamanii akka xumuramaniif dhaabbilee ijaarsaa waliin walii galamuus Profeesar Birhaanuun himaniiru. Milkaa'ina hojii kanaatiif hawaasni deeggarsaa fi tumsa barbaachisu taasisuu akka qabus Profeesar Birhaanuu Naggaa waamicha dhiyeessaniiru. Baankiin daldala Itiyoophiyaa baatiiwwan 6 darbanitti birrii biiliyoona 13 buufachuu isaa beeksiseera. Raawwii baatiiwwan 6 darbanii baankichaa ilaalchisuudhaan pirezidaantiin baankii daldala Itiyoophiyaa obbo Abbee Saanoo miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniiru. Ibsa isaanii kanaanis qabeenyi waliigalaa baankichaa birrii tiriliyoona 1.2 qaqqabu eeraniiru. Baatiiwwan 6 darban baankichi dameewwan haaraa 55 banuu isaa kan himan obbo Abbee Saanoo dameewwan waliigalaa baankichaas gara 1,879tti guddateera jedhaniiru. Walakkaa waggaatti filmaatawwan tajaajila baankii dijitaalaan bittaa fi gurgurtaan birrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 65.6 kan raawwatame ta'uu fi birriin tiriliyoona 1.3 ammoo sochoosuun akka danda'ames obbo Abbee Saanoo ibsa isaaniitiin himaniiru. Kunis sochii maallaqaa baankichaan raawwatame isa olaanaa ta'uu isaati kan eeran. Kana malees birriin biiliyoona 900 fi biliyoonni 78.8 qusatamuu fi waliigalaan qusannaan baankichaa birrii biiliyoona 88.7 gahuu isaa obbo Abbee Saanoo ibsa miidiyaaleedhaaf kennaniin eeraniiru.
Itiyoo telekoomii fi ministeerri galiiwwanii waliigaltee kaffaltii gibraa teelee birriin walitti qabuudhaaf dandeessisu walii mallatteessan. Waliigaltee kana kan mallatteessan gama Itiyoo telekoomiin hojii raawwachiistuu olaantuu dhaabbatichaa Fireewoot Taamiruu yoo ta'an karaa ministeera galiiwwanii ammoo ministeera galiiwwanii Aadde Ayinaalam Niguseeti. Waliigalteen kuni kaffaltoonni gibraa sirna dijitaalaa teelee birriitiin kaffaltii gibraa yeroo fi bakka kamittuu kaffaluu akka danda'an kan dandeessisu akka ta'e himameera. Tajaajilamtoonni tajaajila online applicationii teelee birrii yookaan ergaa gabaabaa urjii 127 riqicha fayyadamuudhaan kaffaluu kan danda'an ta'uusaa waliigaltee kanarratti himameera. Tajaajilli deddeebi'anii dhaabbilee fayyaa keessatti yaalamu kurmaana lamaan darbanii kenname kan bara darbeerra dachaa lamaan kan caalu ta'uusaa biiroon fayyaa Oromiyaa beeksiseera. Biirichi raawwii hojii ji'oottan ja'an darbanii ilaalchisee miidiyaaleedhaaf ibsa kenneera. Miiltoon keenya Anwaar Firrisaa ibsa miidiyaa kana hordofeera. Seektarri fayyaa ergama tajaajila guutuu uummataaf kennu hordoffii fi to'annoo raawwachuu fi tajaajilli kennamu uummata gara hiyyummaatti akka hin dhiibne eegumsa gochuu milkeessuuf hojjechaa jira. Tajaajilli dhaabbileen fayyaa kennan kan waggoota darbaniirra dachaan dabaluun bu'aa xiyyeeffannoon hojjechuu keenyaati jedhan hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa. Tajaajilli deddeebi'anii yaalamuu naannoo keenya keessatti miiliyoona 26.5 ji'oottan ja'an hanga muddee 30tti kennamuu isaanii kaasuun barbaada. Jalqaba irratti kan dhufu tajaajila haadholeeti. Tajaajila haadholee wajjin wal qabatee haadholeen deeggarsa ogeessota fayyaatiin dhaabbilee fayyaatti irratti da'uudhaan wal qabatee ji'oottan ja'an darban kana keessatti haadholeen 500,000 fi 2,000 kan ta'an ogeessa fayyaatiin deeggaramanii dhaabbilee fayyaa keenya irratti tajaajila da'umsaa argatanii jiru jechaadha. Yookaan dahuu danda'anii jiru jechaadha. Kun baroota darban wajjin waggaa ilaallu baay'ee akka dabale kan namatti agarsiisu. Tajaajila fayyaa daa'immanii wajjin wal qabatee agarsiistuudhumaaf talaallii guutuu waggaa ilaallu daa'imman 500,000 fi 92,000 kan ta'an talaallii guutuu ji'oottan ja'an darban kana keessatti argachuu danda'anii jiru jechaadha. Kun ammam seektarri fayyaa tajaajila bal'aa kennaa akka jiru dhiibbaa akka qabu tajaajilli kun waggaa jeeqamu immoo uummata akka miidhu kan namatti agarsiisu waan ta'eef kana lamaaniin kaasuun barbaada. Tajaajila deddeebi'anii yaalamuu irra darbee tajaajila ciibsanii yaaluudhaan wal qabatee uummanni keenya 200,000 fi 51,000 kan ta'u tajaajila ciibsanii yaaluu argatee jira. Kanneen keessaa 78,000 immoo tajaajila baqaqsanii yaaluu akka ta'e kaasuun barbaada. Tatamsa'ina dhibee busaa dabalaa dhufe hir'isuufis ji'oota ja'an darban tarkaanfiin garaagaraa fudhatamuu himan. Namoota 300,000 tajaajila kennuudhaan dabalataanis immoo dhiibbaa busaan fiduu danda'u hir'isuudhaaf tooftaawwan adda addaa biifaa keemikaalaa saaphana siree raabsuu naannoo qulqulleessuu kana wajjin wal qabatee hojiin bal'aan hojjetamee jira. Garuu jalqabbii daballii busaa kana keessatti rakkoo guddaa kan ture saaphana siree argachuu wajjin kan wal qabatu ture. Bara kana ministeera fayyaa wajjiniin hojii hojjenneen saaphanni siree miiliyoona 2.9 kan ta'u uummataaf raabsamee jira jechaadha. Kun bara kanaaf qofa odoo hin ta'in waggoottan 3 dhufaniif kan tajaajilu waan ta'eef uummata keenya balaa busaatirraa eeguudhaan gahee guddaa akka taphatu ta'uusaa kaasuun barbaada jechaadha. Dabalataanis HIVdhaan wal qabatee gara miiliyoona 1.3 almost gara miiliyoona 1.3 jennee fudhachuu dandeenya. Tajaajila qorannootii fi gorsaa kennuudhaan namoonni 6,698 dhiiga isaanii keessatti vaayirasiin HIV argamee jira jechaadha. Kana kaasuu kanan barbaadu aga tokko hojii HIV irratti hojjechaa jirru baay'ee milkoofnee jirra. Garuu immoo ammas facaatiin dhibee HIV kan hin dhaabbanne ta'uu fi namoonni haaraa baay'een qabamaa jiraachuu isaanii kan namatti agarsiisu akka ta'e kaasuun barbaada. Waliigala namoota haaraa kana dabalatee yeroo ammaa namni 100,000 fi 22,000 fi 802 qoricha farra HIV fudhachaa jiraachuusaa kaasuun barbaada jechaadha. Kun baay'ee guddaadha. Baay'ina uummata magaalaa tokkoo ta'uu danda'a.
kuma 100 fi kuma 22 fi kuma 802 loojistikii isaan barbaachisu qoricha isaan barbaachisu tajaajila isaan barbaachisu dhiyeessuudhaaf mootummaan baasii guddaa baasaa jiraachuu isaa fi xiyyeeffannoo toora kanatti jiruun keessattuu namoota qorannoon dhiigaa deddeebi'ee geggeeffamuuf keessaa baay'inni vaayirasii xiqqeessuudhaan wal qabatee yaaliin nu godhaa jiru amma milkaa'aa jira jennee waggaa laallu almost parsantaa 95 ol milkaa'ina guddaa kan namatti agarsiisu akka ta'e kaasuun barbaada jecha. Dhibeewwan daddarboon ta'an keessattuu dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa fi kaansarii fiixee gadameessaa irratti xiyyeeffannoon akka hojjetamaa jiru Dr. Mangistuun himaniiru. Dhibeen onnee, dhibeen istrookii adda addaa kan kaasaa jirru kun dhiibbaa dhiigaa kan wajjiniin guutumaa guutuutti isa wajjiniin wal qabate jechuu baannus kan wajjiniin kan wal qabatu waan ta'eef sababa guddaa waan ta'eef sakatta'insi dhiibbaan dhiigaa akka biyyaatittis baay'ee xiqqaa waan ta'eef kana jabeessuudhaaf bara kana hojii hojjetameen gara miiliyoona 5.8 kan ta'u sakatta'insi geggeeffamee jira jechaadha. Kan sukkaaratis namoota hedduutu miidhamaa jira. Kana hir'isuudhaaf dursanii qorannoo adda addaa geggeessuudhaan gara nama miiliyoona 1 kan ta'u bira gahuun danda'amee jira. Tajaajila hawaasni barbaadu kennuuf dhaabbilee fayyaa gama babal'isuun hojii bu'a qabeessi hojjetameera. Ja'a keessatti dhaabbilee fayyaa 167 xumuruun tajaajilaaf oolchameera. Kana keessatti hawaasni gumaacha birrii biiliyoona 3 ta'u kenneera jedhan. Gama dhiyeessii qorichaa mana qorichaa hawaasaa babal'isuu meeshaalee wal'aansaa ammayyaa dhaabbilee fayyaaf dhiyeessuu fi dhaabbilee fayyaa dhuunfaa sakatta'uunis kan milkaa'inni itti argame ta'uu ibsan.